Yaa obboleeyyan rabbumaaf wal jaalannee ilmii barachuudhaaf namuu walit dhufnee jarraa bareedaadhaa rabbiitu nuuf kennee niyyaadhaas tolfannee rabbiin gargaarfannee ilmii haa barannuu mudhii jabeeffannee ilmii haa barannuu mudhii jabeeffannee bismillaah je'eetiin dubbii jalqabadhaa. Maqaa rabbii guddaa bantuun taasifadha nabii kiyya caalaa booddee ambiyaadha Muhammad Abdallah ilma Aminaadha sallallahu alayhi wasallam jechuu wahiin irraanfadha yaa nabiyyi rabbii hedduun si jaaladha jaalalatee ammee maaliiniin ibsadha siin dukkanaa baanee harkanne ifaadha sirra haa jiraatu nagayaa rahmanni hanga qiyaamaadha ahlii fi sahaabaan kan addaan hin hafne isatti inaanfadha ganaa qophii tiyyattiin as tarkaanfadha alhamdulillaahi rabbiin koo arjaadha fadhii isaatiiniin dhufee as dhaabbadha dubbadhu naan jechuu saatiifiin dubbadha if goggoduun taatuu dubbiin jajjabduudha.